galanni fi ulfinni waaqeffannaan hundi isaaf haa ta'u jechuu jaalanna. Hunda dursee baga jala bultii ayyaana cuuphaatiin isin ga'e isiniin jenna. Ayyaanni bara kana ayyaana gaarii, ayyaana jaalalaa, ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u jechuu jaalanna. Kanattaan suudhaan warreen viidiyoolee garaagaraa barbaadan akkasumas immoo sagantaalee garaagaraatiif barbaadan istiidiyoon keenya Abdiisaa Istiidiyoo as Adaamaatti kan argamu hojiilee hafuuraa kamiifuu kan isin wajjin hojjetu ta'a jechuudha. Kanaaf qaamonni viidiyoowwan garaagaraa VCD hojjechiisachuu barbaadan filannoo keessan istiidiyoo keenya taasifadhaa. Koottaa hojii hafuuraa wal wajjin haa hojjennu isiniin jechuu jaalanna. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jenna. Abdiisaa Istiidiyoo ta'e lafa jirtanitti araarri eebbi waaqayyoo isiniif haa ta'u jenna. Jabaadhaa, galatoomaa, kabajamaa.